Ani kan irreef kasii dhiisee mana barumsaa dhaqeef akka itti osoo lubbuun jirtu osoo hin du'in dura jechuudha. Wanni feete rakkoon feetallee yoo si mudatte barumsa kana akka hin dhiifne jetteeti waadaa naa seente. Anis waadaa siin diigu jeetan akkasitti irreef kasii mana dhiisee deemee qormaata duraa qoromee deeme. Kan lammadaatillee ni deemtee jaan akka dhageenyetti. Kan lammadaatis deemeetiin jira osoo qormaanni lammaffaa hin eegalin duraan qabri isii dhaqee isillee awwaalladhee akkasitti deebi'ee qormaata isa lammaffaa san qora. Okay, abbaan kan kee waan kana gisee dhaga'u siin bilbilee abbaan kan kee kan bultii biraa ijaarratee bakka biraa jiru. Egaa obboleota koo mucaa kana akkuma argaa jirtanii waan baay'ee takka garaa nama nyaatudha. Dhugaa dubbachuu fi akkanatti arguun hedduu takka laphee nama booressa. Ashamaa kafuun hordoftoota kabajamtoota taananii Itoophiyaas kalachii jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessinii faa baay'atu jecha. Egaa akkuma beekamu mucaa kana hin beektu Khalid kan jedhamu mucaa umuriin isaa xiqqaa yeroo malee daa'imman lamaan tana wajjiniin armee isaa dhabee armeen isaa abbaa malee kophaa ishee kan jiraattu yoo ta'u akkuma dhageessan miidiyaa irratti intini jechaa turanii mucaan kana gaafa yeroo guyyaa qormaataa achitti suura kaasanii yeroon isa laalu dhugaa dubbachuuf imimmaan qabachuu hin dadhabee ingitii yeroo tokko beektee waaqni laphee nama laalaa akkuma jedhansanii waaqayyoon isa jabeessee waa hundumaayyuu ta'ee fi mucatti xiqqishuu tanaaf sammuu ta'ee fi akkanatti jabina isaaf kennee akka inni biqaa baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi haadha jechuun beektanii yeroo ammaa kanatti umurii xiqqishuu tanatti haadha dhuun hedduu takka nama gaddisiisa. Haa ta'uuti namoonni isa gargaaraa jiran akkasumas immoo maqeenillee dhugaa dubbachuuf yaaddee mucaa kana gargaaruu isheetitti baay'ee takka gammadee namoota hedduun gargaaraa akka jiranii akkasumas immoo barumsa isaa bilisaa akka baratu obbo Duula Gammadaa namoonni beektan hin jirtu warree beektanis hin beektu abbaa qabeenyaa hanga xumuraatti akkan isa barsiisu waadaa galeefii jira. Yaa ta'u malee namoonni tokko akka isa gargaaran argeetiin jira baay'ee takka. Keessattuu immoo osoo abbaan jiru silaa ijoollee tana abbaan haati biraa boqattee tarii abbaan isaanii sun beektee erga haati irraa boqattee boodatti ijoollee tana silaa walitti qabuu qabaayyoo silaa kaa beektanii abbaa hundi akka abbaatitti abbummaa isaa kan hin beeknes hin jira. So kanaafuu abbumti ijoollee tana bakkaan isaanii ga'u kan haadha isaanii irraa fudhate immoo waa hundumaayyuu waaqayyoon haadha sabbaas ta'ee ijoollee tana bakka beektanii wayifuyi rabbiin bakkaan isaanii ga'u hedduu takka dhugaa dubbachuuf yoo ilaalanii mucattii xiqqishuu tana isa kana umuriin isaatu xiqqaadha. Isaan odoo xiqqoorree guddaa ta'e ijoollee tana guddisuu danda'a. Mucaan kun amma ofiif isaatiifuyyuu kan guddisaati. Ijoollee tana immoo uleewwan isaa lamaan tana wajjiniin waan ekkoo waan hundumaayyuu akka isa gargaaru abdiin qaba nama wajjiniin jechuudha. Na warroonni gargaarsa godhaniif ammarree bakka baasanis gargaarsi waaqayyo isaaniif haa ta'u. So kanaaf sammuu kana daa'imti takka hin jirti beektanii daa'imti sammuu qabdu. Ittillee beektanii bakka gorsa haadhaa saatiin waan guddateef akkasuma ajaja haadhaa yookiin immoo gorsa haadhaa waan fudhatuuf wanta ishiin jetteen sanirraa waadaa ishii sanan guuta jedheetan barumsaallee hin jira. Dhugaa dubbachuuf oduu daa'imni takka taate amma feeyyoo soo ta'ee qalbiin isheen jetti garummoo mucaa kana dhugaa dubbachuu fi waaqumatu obsa isaaf kennee akkanatti isa jabeesse
yaa ummattis dhagahamu baatu beekus baatu amma ta'e daa'ummaa qaba waan ta'eef sirriitti laphiin isaanii hin jenne. Ana yeroo kanatti haadha dhabuun hedduu takka ulfaata. Gidee waaqayyoon rabbiin haadha sabbaassaaf haa ta'u warreen isa gargaaraa jiran immoo dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gammadee gaafan isaa arguu gaafa jalqaba garuu mana barumsaa deemee achitti gaafa isa waraaban yookiin immoo suura isa kaasan kaameraallee hojjetee osoo hin laaliin sammuu dhugaa dubbachuuf sammuu maaliif akka sammuu maaliitiin akka qorame hin beeku gin waaqumatu gargaarsa isaa godhee fi beektanii ilmoon akkanatti siin jirti jechuu barbaadetanii so waan akkasiiti yeroo tokkos gaddas gammachuus kan ijoollee tanaati maaliif wanti nama gammachiisu immoo namoonni baay'een mirmatanii fi ofitti qabanii bakka akka ijoollee tana qalbiin isaaniitillee hin cabne warroonni godhan irree dhugaa dubbachuuf rabbiin dhugaa bakkuma hundumatti isaanaa milkeessu so namni daa'ima takka yookiin immoo rakkataa tokko gargaaree kaayaa bakka hundumattuu iyyuu eebbifamaadha waaqa birattillee nama birattillee na akkasii hedduu ulfaata waan hundaaf iyyuu mucaa kana arguu namoota hedduu lapheen akka cabde dhugaa dubbachuuf nama namicha miti ani garuu gaafa mucaa kana arguu barreeffama arge hedduu takkan boo'e gin ergasii namoota gargaarsa godhanii fi isa birattillee argamanii jajjabeessanii gaafa argu hedduu takka gammadeen jira so maaliif akkasitti mirmatanii fi sagalee ta'anii fi mucaan kun baay'ee waan dinqiidha dhugaa dubbachuuf dinqisiisa jechuun maaliif haati isaa osoo mana reeffa mana ciibsee eqee qormaata isaa fudhachuu biqaa namootatti dinqii ta'e dhugaa dubbachuuf kanatti illee anarree na ajaa'ibee so oduu namoota tokko takkaati ijoollee tokko tokkooti barumsa san addaan kutu kan baratan dhiisa ta'uun inni ajaja haati isaa jetteen san galmaan ga'uudhaaf jecha waan haati tiyya na gorsite waan haati tiyya naan jette galmaan ga'uudhaaf barumsa san deemee qoramii jedhee እንግዲህ isaa milkeessuu akka guddaadhaan immoo darajaa guddaadhaan akka isa ga'u abdiin qaba. Daa'imillee kan isaa gadii daa'ima xiqqoo tanallee rabbiin haa guddisu. Enggih abbaa sanillee laphee banii fi beektee ammoo fe'eeyyuu beektee daa'imti foolii maatii barbaaddii kan abbaa kan haadhaa osoo innillee jiraatee fi amma ta'e gaariidha. Garuu immoo enggih abbaa isaaniitti rabbii naannessuu fi waan baay'ee nama gaddisiisu immoo abbaan isaanii kun osoo beekee dhugaa dubbachuuf yeroo nama mataa qabu ta'ee nama sammuu qabu ta'ee dhiirri bara kanaatis yaa beektanii nama hunda odoo hin taane namoonni tokko tokko namni bakka beeku waan bakka akkatti yaadan. Kanaaf waan akkasiiti isiniin jedha obboloota koo. Abbaa isaaniitis immoo waan isaan naannessuu so namoonni immoo bira dhaabbachaa jirtan isa jajjabeessaa jirtan mucaa kana jajjabeessaa jiran waaqayyoon isaan eebbisuu hedduu takkatti gammadeen jira. Makii keessattuu dhugaa dubbachuu bakka akkanaa kanatti baay'ee tokko